dhaggeeffachuu jirtan sagantaa fataawaa Nuural Hudaa guyyaa kamisaa sanii dhiyaachuu jirtu. Amgam sagantaa keenya dhaabbataa ka fataawaa Nuural Hudaa san dabarsa. Sagantaa keenya har'aa keessatti sheekii keenya kabajamoo fi jaalatamoo Shek Alii jimmaa gaafilee keessanii deebisaa nuuf kennu. Sheekeen waliin turtii gaarii qabaadha. Abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom walla'ana usnee qabu waa fannu. Fataawaa Nuural Hudaa. Fataawaa Nuural Hudaa. Fataawaa Nuural Hudaa. Kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu. Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira. Wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira. Hojii beekumsaan malee kan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu. Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuural Hudaa gaafadhaa. Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuural Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru. Gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha. Fataawaa Nuural Hudaa. Fataawaa Nuural Hudaa. Fataawaa Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد قافيت دبرنا إن شاء الله تعالى تقوان جدي أبوليس كينيا namni tokko yoo gartanii intala takka fuudhuudhaaf barbaade jaartii isaa duraatti himuun dirqama itti tahaa yoo dhokse yoo dilii itti tahaa jedhe diliin tahuu jaartii fi duraa sanitti himuun yoo gartee ka isa rakkisu taate ka yoo jiruu isaanii diigu taate isiidhaafis maslahaa gartee laalee sammuu isii gartanii tiksuudhaan qaba suutuma gartanii amansiisuudhaan qaba jedhee yoo dhoyse waa takka diliin qabu jechuudha. Itti himuunis waajibaa miti ammoo gartanii dubartoonni gariin qalbii laafanii isii dhoysanii gartee osuma godhan dubbiin dhagahame isiidhaa garaa qabdu faa isiidhaa faa gartanii duuba haala adda addaarra jiru faa bakka biraatii dhageessee jiruu isiillee gartee balleessitee dallansuudhaan shayxaan itti taphachuurra amansiisuu fi itti himuuni waan shari'aan rabbiillee jaalatu waan shari'aan rabbiillee hayyame tokko akkasii quba qabaadhu jedhanii haala jaalalli jiruun haala bareedumni jiruun haala wal dhageettiin jiruun jiruu balleeffachuudhaaf sababa waan sanillee himanii jiruu maatii islaamaa kana tiksuuf agartee duuba wal amansiisuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo gartanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan tokko si hayyame rabbitu na hayyame maal qabaa miti abbaan fedhe taa'ee abbaan fedhe haa baduu hin jedhin ilmaantu nama jedduu jira nasihaa kiyya kuni. Akkasuma gartanii duuba maatii isiitiin illee fira walitti ta'utu mala aanaa walitti ta'utu mala biyyooma walitti ta'u islaamummaan waa hundarra caalti kanaafuu gartanii maatiin islaamaa diigamuun akka malee shari'aa dallansiisa maatiin diigamuun barbaachisaa miti hatta yoo inni gartee rabbitti qaddaree fuudhellee fuuti silaahuu qadaruma rabbiiti wanni cuftunuu waan rabbi namatti hin qaddarin namni tokko lafaa ka'ee godhuu hin danda'u yoo gartee wanni kanaa qadara rabbiitiin argamellee haati manaa gartee obsuu qabdii ijoollee ofii qabattee taa'uu qabdii seera ofii gartanii jabeeffa amaanaa abbaa manaa guutte innilleen haqqii isii guute haqqii bultii taanaan haqqii gartee qooda isii taanaan waan amaanaa isii sana guutuun durarraahuu isarratti dirqama taha maaliif jennaan yoo haqqii isaanii kan guunne taate rabbiin guddaan gartee fa in khiftum alla ta'dilu fa waahidatan je yoo ka gartee haqa isaanii hin guunne taate ka bultii taanaan ka qooda kennaniif taanaan haqa isaanii hin guunne taate takkittumatti sabbaraa jedha rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala kanaafuu cinaachi lachuu gorfamuu qaba cinaachi lachuu qadara rabbiitti amanuu qaba cinaachi lachuu amaanaa eeggachuu isarra jiru beekuu qaba akka jedhu dhaamsa nama maraafuu dabarsaa jechuudha. Tayyib duuba gartanii akkasuma waan jedhu jaartiitii gartanii duuba xallaqeetiin jedha tokkolleen akkasuma xalaaqa takkittiidhaan xallaqee yoo gartanii duuba isiidhaan wal khilaafne eegasii rajaatu jedhee deebifadhee eegasi ammallee wal dhabinsi argame sababa faamilii isii nan jaallanneef wal dhabinsi argame ammallee xallaqee hoggu xallaqee lammata xallaqe kana obboleessitti dubbadheetiin abboo obboleettii tan ta'in fedha haadha manaatiyyaati rajaatu jechuun fedhaa jedhe seera shari'aa keessatti rajaatu hayyama naman gaafatan ofumaa rajaatu jetta malee walaa haadha manaa keetii sanillee haga iddaan hin dhumatinitti rajaatu seera shari'aa rabbii keessatti rajaatu siin jechuu fedha yookiin obboleettii tante rajaatu jechuun fedha
abbaa yookaan intala kan kee rajaatu jechuun fedha deebifachuu fedha nama yuun gaafatanu gaafa sirraa gartee dhumattee dogongora kee argitee yookaan dogongoruma siitu haa ta'u obsitee fi jette lakki maatii tiyyan diiguu jiruu tiyyan diiguu ittuma obsa'oo jette osuma rajaatu jettaan. Rajaatuun haala hedduu qaba. Afaaniin rajaatu jechuu dandeetta. Mana keetti gali jechuu isii deebifachuu ni jette mana keetti gali jechuu ni dandeetta. Yoo bakka gartanii mana isiititti argite yookaan mana kan keettu argite ati fagoo jiraat deebitee isiidhaan waliin rafnaalee rajaatu ta'a. Kanaafuu rajaatuun agartee afaan qofaa miti alaamaadhaan illee ishaaraadhaan illee ni ta'a in deebifadha eegate murteeffattee haalli hundinuu rajaatu ta'a. So afaan hin dubbatin yoo dhatteetuma calliftee waliin raftee rajaatu ta'a jedhan ulamaan. Kanaafuu gartee yaaduma kan kee rajaatu sanaati qalbii keessaa qabdutu si gahaa jechuudha. Rajaatu jecha obboleessa siitti himee jennaan homaa rakkoon qabu si deebisaa maaltu jira ree naan jedhe aganni yoo nuti itti deebinee isii gaafannee rajaatu an jechuu deemu maal rajaatu jedhaayyuu nu torbaan tokko lama durayyuu gaata intala namaa nikaa goonee naan jedhanii maali sila akkamitti osoo hiddaanuu hin dhumatin rajaatu kun taatii anuma qofarratti bahamoo sila akkamii jedheetin ajaa'ibe mee maal nuu dhaamtanii jedha. Duuba yoo gartanii dubartiin tokko hiikamtee hiikkaan tartiiba qabaa akkuma isiniin jedhe dubbiin hiikkaatiif dubbiin fuudhaalleen dubbii jajjabduu keessa bilcheeffachuun dirqama ta'uu amaana isinitti haa taatu akka gaarii baradhaa sheekotii jalatti deebi'aa baradhaa isiniin jedhee jira nama akka gaarii baaba kana beeku irraa hubadhaa gaafadhaa jedhee jira namni tokko yoo dubartii tokko hiikuu seera barbaachisa. Hiikkaa dura isii hiikaniif akkuma dallananii utaalanii hiikuu hin ta'u. Isiidhaa aadaa qabdu hiikuun hin ta'u. Akkasuma gartee isiidhaa qulqulleeffattee dhiqattee atammallee waliin rafte. Maal jennaan har'a dhiqattee jirti aadaan qabdu garuu eegasiin dhiqattee waliin rafte. Hiikuun hin ta'u. Kanaafuu gartanii isiidhaa qulqulleeffattee kaa gartanii yoo fakkeenya jenne amma walloltanii torbaan tokko dura yookiin guyyaa agasii dura walloltan. Ati garuu waan shari'aa beektuuf isii aadaa qabuun hiiku jetteetuma garaatti gubattee taa'aa jirta. Gaafa isiin irraanfattee iyyuu fakkeenyaa qulqulleeffatteetuma akkanatti isiin si eegdu dhuftee salaamu alaikum waalaikum salaam obboleetti akkana wal dhabnee iyyuu amriitii jadiddee akkana gootee iyyuu akkanaaf akkanaa iyyuu isiin fakkeenyaa siinaa jettu sun waan torbaan tokko duraatii maaliif har'a yaadattee siinaa jettu. Ati gartee hukumii tana waan beektuuf ani gaafa sanirraa garaan na gubate shari'aa rabbiitiin eeguu jira si aadaa qabdu sin hiikuu jedheetiin si eeguu jira har'a eega dhiqatteefuu amma si hiikuu hedaa jedhee itti haa himu yoo kadhiisee araarama godheefillee caalaadha akkuma duraan jenne bultii maatii islaamaa diiguu fi hiikuun jaallatamaa miti jedhe garuu haraamaa mitillee. Kanaafuu yoo gartee intalti nama dhageenye mataa nama jabaattu taate gorsanii jaarsaan gorsanii sheekotiin gorsanii faamilii isiitiin gorsanii yoo ka isiin agartee amaanaa kan keetis amaanaa rabbiitis hin eegne nafsi isiitis haraamarraan eegne ka isiin agartanii amrii tanteen dhageenye taate ijibbaatte hiikamni gaa dirqama jechuu yaani rakkooni qaama gubuutti nama geessaa jedhan dawaan agartanii dhukkuba nama jabaate gubuudha jette arabni yaani dawaa ul'iyyaal kayyuu jedhan. Kanaafuu gartanii duuba waan kana ta'eef jecha haalli hiikkaadhaa isii qulqulluu taate hiikuu qabdaa jenna obboleessa keenya dubbiin keessi dheertuudha amma nin gabaabsa. Kanaafuu yoo gartee haala saniin hiiktee jiraatte hiikaan kan kee gartee tokko moo lama moo sadii jennee si gaafannaa jechuu. Hiikaa kanallee gartee duuba tokkoon dabarsanii sadiin si hiike jechuun hin taatu. Aaraniitu makaanii shanii dhibbanuu si hiikee deemi jechuun hin taatu shari'aa rabbi keessatti. Tokkittumaan hiikanii yoo mara jabaattee murtiirra gahamee jiraate lamumaan hiikanii tokkittiin hafte kaan ofumaan cittii jechuudha. Kanaafuu yoo gartanii atamma isii raja'aa ati qabdu yookaan tokkoon hiikte yookaan lamaan hiikte ati raja'atuu biroo qabdu kaati iddaa keessatti raja'atu jechuun deemtu osoo iddaa kan keetuun fixatin nama biraati yoo kennan dogongora guddaadha sun. Dogongora guddaadha nikaan agartanii hin argamtu quraana rabbii dhowwee shari'aa rabbii dhowwee nikaan isaan nama birootii kenna yoo dhugaa si dhowwachuun tahin dhugaadhuma si jalaa dhoysuuf hin jedhin kan namaa hidhan taate nikaan sun hin taane rabbi haa sodaatanii deebisanii haa qulqulleessanii jechuudha. Akkasuma agartanii duuba atilleen agartanii talaaqa jarjaruun barbaachisaa hin turre talaaqa ittiin jarjarinaa jedhanii jiran taphni siilleen dhugaa taati dhugaan siillee silaaftuu dhugaadhaa jechaa jira. Kanaaf waan akkanaa kana keessatti maatiin islaamaa akka hin diigamne dirqama gartanii ilaaluu qabanii. Amma gaafii kana keessatti akka jettetti aniif intalti gargar jirraa jette.
yoo kaatin tala kanaan ati takkaa waliin argin taate xalaaqni kan keellee gartee duuba ka iddaa isii gartanii duuba ati eeggattu taate yoo intala takkaan argin ati waliin hin rafin taate iddaan ati eeggattu hin jiru. maal jennaan sirriin iddaa yookaan hikmaan iddaa keessaa barbaadan dubartiin tokko yoo xalaaqamte iddaa isii eeggattu malee je idhaa xallaqtumun nisaa faxalliquuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddaa ka rabbi jedhe kaani dubartii ati waliin raftee sirraa gartee waatti dabranii jiran yoo garaa isii waa jiraatan argitee rabbiin subhaanahu wa ta'ala walyattaqullaha je walaa yaktumna hin dhoksinaa gartanii waan arhaama isaanii keessa jiru garaa hormaata isaanii keessa jiru hin dhoksina rabbi sodaadhaa je fabu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna je rabbiin guddaan aayanni quraana baaba kana akka gaariitti deddeebii irraa dubbate abbaa manaa isaanii duraasantu deebifachuu haqa qabaa akka isaan nama biraatii dabarsanii daddaffii nama kana jalaa miliksuuf daddafanii kennan hin jirtu rabbi sodaadhaa jedhee maatii intalaallee rabbi gorsaa jira. isin yaagaltu jara kenna kanaafuu gartee ilmii tana haa barannu ilmiin tun akka ajabaa wal keessa jirti ilmiin tun aakhiraadha ilmiin tun dukkana qabrii ibsataniini ilmiin tun gartee goda siraaxii gartanii gaara siraaxii ittiin bahanii ilmii tana darajaa jannataa ittiin argatanii ilmii tana araarama rabbii ittiin argatanii ilmii tana jaalala rabbii guddaa ittiin argatanii ilmii tana ilmii shari'aa addunyaa fi aakhiraat ittiin namaa tolaa yaa jara kenna haga lubbuun nu keessa jirtu dafaa dukkana wallaalumaa keessa gara dallansuu rabbii keessa gara jaalala rabbiitti gartee gara gartanii waan hamtuu keessa gara ifa diiniititti rabbiin dafee nu haa baasu amaanaa isinitti taataatu kunoo gara maraana isin jala deemaa jirra raadiyoon isinii qopheessinee bakka jirtanitti ganda keessan mana keessan siree isinirra ciiftanitti isinitti dhufaa jirra rabbii jedha ilmii tana baradhaa kanaafuu amaanaa isinitti taataatu ulamaan agartanii akka gaarii isinii tattaafachuu jirti hirriba dhabdee tagartee gaafii keessan kana amma fakkeenya raadiyoo nuural hudaa yoo isin gaafii achi ergitan gaafii 50 gaafii 100 nutti dhufa yoo gartanii namni tokkichi gaafii 3 gaafii 4 gaafatu yoo gartanii amma achi isin gaafattan gaafii keessan dura gartee dhaggeeffannaa eega dhaggeeffannee yeroo dabarsinee booda deebinee ammarra deebinee katabnaa eegara deebinee katabnee quraanaaf hadiisa dhagnee laallaa quraanaaf hadiisa hunda isaatu daliila isaa itti isinii barbaannaa gari sa'a 2-3 gartanii gaafii murtaa'e irratti sa'a 2-3 irra teenne waan akkanaa isinii godhaa jirra obboleeyyan keenna kana jechuun dirqama keenna inshaallah taala laa shukra ala alwaajib haa taatu ammoo rabbi sodaannee gartee tattaaffii kana gartee wal gargaarsaa fi gara jannataatti wal harkisuudha nuu harkifama waan isiniin jennu dhagaha rabbiif rasuula irraa isinii dabarsuu jirra rabbii khaaliqa keessan rabbii raaziqa keessan fayyaa fi qananii tana isinii kenn hirriba bareedduu isin raffisee hojii gaarii isinii kenne nagaan isin baasee isin galchee oolchee isin bulchee rabbii gartee ni'imaan isaa qananiin isaa daangaa hin qabne wasana hin qabne kanaan isin gartee waliin isin gahuu feena jecha isaa isinii dabarsuu jirra rabbiin samaawaati irraa lallabee dubbate quraana isaatiin lammata waa lallabbiin eeggannu lallabbiin rabbi afaan ulamaati obboleeyyan keenya obboleettowwan teenya amaanaa isinitti haa taatu dabarsaa ummata gartee maasiyaarra jiruufillee dhaqqabsiisaa ummata gartanii halaaka keessa jirullee diinii rabbiitti gartee as deebisaa isiniin jedha gaafiin itti aanu naan dabartee dubbiini gaafiin itti aanu waan jedhu taraawihni gartanii duuba yoo qofaa kiyya taate intaatii mana keessatti jetti obboleettiin teenya hojii fixee ka'ee salaatuu dandeetta salaanni dubartii irra caalaan isaa mana keessa jiran ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam salaatuki fi maqda'iki khayrun laki min salaatiki fi baytiki ja salaatuki fi baytiki khayrun laki min salaatiki fi masjidi qaumiki salaatuki fi masjidi qaumiki khayrun laki min salaatiki fi masjidiki fi masjidi rasulillah rasul rabbi ajaba rabbi masjida saanii ka salaata kumaan lakkaamu san irraa fuudhaniiti masjida kiyyatti salaatuu irra masjida ganda keetittuu salaatuu irra wayyaa ammoo ta irra wayyaa irra darajaa qabu yoo barbaadde mana kee saaloonii kan keetti salaatuu irra wayyaa ka irra olaanaa rabbis irraa jaallatu yoo barbaadde ammoo mana kee ciisaa keessatti yeroo ati salaattu kanam tokko sitti ol hin seenne siif rabbii kee malee maal jennaan dubartiin agartee haga rabbiif jecha ajnabiyyaa fi haraamaa fi bakka fitnaa irraa fagaattuun rabbitti immoo dhihaatti mesni hagaltu dubbiin tun yaa obboleettowwan islaamaa yaa obboleettii dhiiraa yaa haadha dhiiraa yaa intala nama gaarii yaa jaartii nama bareedaa rabbi sodaadhu lubbuu tantee tiksi lubbuu tantee eeggadhu rabbii keetii jecha of eeggadhu qabrii teetii jecha of eeggadhu aakhiratii tantee siraaxii kan kee
kana qabrii sanii jecha of eeggadhu yaa obboleettii islaamaa yaa jaartii nama gaarii yaa obboleettii nama gaarii yaa intala nama gaarii bakka jirtanittu amaana isinitti haa taatu lallabbiin kun gurra qalbii isinii haa seentu kanaafuu gartee dubartiin tokko rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo dhiira gartanii fagoorraa dhufuu keessantu irra isinii caala ollaa masgiidaa ta'uun hawwina dhiiraan jedhu مكانكم دياركم تكتب آثاركم ورتوكو غرتي مدينة رسولاتي أبو مدينة رسول الرفقان مسجد الرفقان اتديهان غند سنقبنا جنان لكي يا بني سلمة جين يا ورغرتي بني سلمة ورجدمتا ورغنتي غستساني مكان سي أكناسون أچو قبطنا جين تركان في كيسن تسني لكا وما تو وتكتب ونكتب آثارهم وما قدموا يا ربي قدام سبحانه وتعالى فانا كيسن تركان في دان سنغرا مسجد ديمتان درجة جنتات سن حسابنا أبشرا جدا أكا وللرفقاتون صلاة الجماعة دفون درجة قبا ديرانا كنا جدي إسني نموه مسجد كنكو كصلاة كمان اتصلاة كان الرجع إرغمان ربي كان الريو أغر تي مسجد أولاتو الروية مال جنان هغا كران ديرتو كانان فتنان تديرتا كان نما ميكا سيارغا نما ميكا تجان سبوتا نما ميكا تغرتني الربان ستها سوا كنافو غرتني دوبرتين غرتني دوبا kananii dahaba ziqiyaa warqii babbareedduu rabbi isin godhe warqii gartee yoo huccuu ofirraa fuutan yoo hijaaba dhabdan yoo karaa deemuu guddiftan yoo dhiiraan dubbachuu guddiftan warqiin keessan isinirraa bu'e huccuun teessan isinirraa buute warqiin gartee biyyee keessa gangalate biyyee dhumaa kanaafi masjida ofiitii fuudhee ergamaan rabbii masjida ollaat deebise bal masjida ollaattuu amanuu dadhabe mana kan keetti si deebise mana kee keessa ganda ciisa kan keetitti si deebise yaa dubartii kanaaf ergamaan rabbiiti rabbiin rasuula isaatitti buuse waqarna fi buyuutikunna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyyati al'uulaa yaa dubartoota gartee nabiyyi rabbi mana keessanii gad hin bahina bar haadha islaamaatii bar isaan haadha islaamaatii bar wa ummahaatuhum jedhee bar rabbiin guddaan isaan haadha isaaniiti haadha mu'minootaati jedhe suuratul ahzaab keessatti kanumaa wajjin mana keessanii gad hin bahina fitnaatu isin argaa jedhee bar gaafa sana yartee shinti beetii mana keessaan qabanu mana sagaraa gartee alatti barbaaddatanii bakka baqii algarqat jedhan bakka qabrii sanachi deemanii sanuu guyyaa dhiisanii halkan deemanii kanumaa wajjin rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa isaan tiksuuf agartee akkana jedhaan mee nuti maal haa taanu yaa obboleettawwan tiyya kanaa jecha salaanni kan kee taraawiha mana irrasii caalaa akka dhiirri masjidatti ajiri argatu irra caalaa mana keetti argatta yaa obboleettii islaamaa gaafiin ittaantu waan jettu intalti tokko yoo garte umraa goote rifeensa mataa isii abbaa manaa malee namni biraarraan gabaabsin jedhani mee maaltu jira yaa ajaa'iba rabbiiti namummaan akkanuma callisee fatwaa oofu kun immoo maaliin jedha baran immoo fatwaan kun quraanaaf hadiisa irraa fatwaa ta'uu qabdi fatwaan akkanuma namni kiishaa guuru kun mee ka'uma akkamii jedha ka abbaa manaan qabne hoo maaltu irraa gabaabsare yaa rabbii kiyya yookaan illee dubartiin aadaa qabdu irraan gabaabsinii jedhan tunu dubbitti gabaabsuudha amma karaatti dhiphisuudha bar dubartiin aadaa qabdullee irraan gabaabsin jedhan abbaa manaa malillee namni irraan gabaabsin jedhan dubartii qulqulluu ganda keessa barbaadaa ooluudhaan lubbuun citte ka akkanaa miti dubbiin jara kenna wanni gariin bara aqlii dhumaayyuu naman seenuu bar mee waan ajaa'ibaa laala wanni gariin aqlumaahu naman seenuu jechuudha waan akkanni karaarra hin jirre wanni mul'atu kanaa jecha gartanii abbaan fedhe sirraa gabaabsuu danda'a nama ajnabiin ta'in malee obboleessi kan kee abbeeraan kan kee eessumni kan kee haati tante obboleettiin tante obboleessi kan kee abbaan manaa kan keeti dubartummaan biraatu irra guddaa amma kun dubartii biraatu xiqqoo rifeensa gartanii isii walitti qabdeetuma hijaabayyuu ofirraan fuutu rifeensa isii wayyaa jalaan as qabdeetuma maqasaan ofirraa kutuu dandeetti jaran isiin ofirraa kutuu dandeetti namu wantaluma maqas harkaa qabdu tokko kun gamsan dhaabattutu namarraa kuta waa takka rakkoon hin jiru kanaafuu insha Allahu ta'ala kun akkana fakkaatti obboleessi keenya maal jedha qada ramadaanaan irra ture in soomanne osoma yeroo qabuutin arra bor jedhuu dabarsee kafaara maaltu irra jiraa jedha kafaaraan sirra jirtu toobaadhaa fi boo'ichaa fi rabbii keetti deebi'uutu sirra jira dafii sooma rabbii ofirraa baasii siin jedha akkasuma gartanii jaartii tiyyaa wajjin ramadaana keessa telefoonaan haasa'ee bisaan qalloo wayinarraa baatee jedha obboleessi keenya yoo bisaan qalloo taate sun wadiyyii jedhamti homaa sooma keen balleessitu insha Allahu ta'ala yoo ammoo gartanii maniyyii taatee beekaa ofirraa baafte sooma guyyaa sanaa qadaa baaftaa jechuu maniyyii fi wadiyyii fi maziyyiin adda jirti akkasuma kanaa wajjin agartee obboleessi keenya waan jedhu yoo gartanii duuba salaata kiyya keessa irraanfadhe akkam godhaa jedha sujuuda saawii buuta yoo irraanfiin kan kee kaga arkaanan tahin taate sujuuda saawii buuta sujuuda saawiin agartee duuba salaata kee si kabaa jechuudha
akkasuma gartee waan jedhu obboleessi keenya waan nama gaddisiisu tokko ani abbaa kiyyaaf kanuma dhaladhee jiru quxisuu ilmaan abbaa kiyyaati miiraasa dhaala kiyya hin arganne maaliif dhabde jennaan ana abbaan kiyya warra guddifachaatiif na ergee ture kana dura aadaa tokko jira biyya nama garii kan ajaa'iba takkaan dhageenyellee nama guddifachaa kennan dhaalarree hin dhoowwatan haraama kuni zulmi aadaa badduudha obboleeyyan kenna yoo ilmi kan kee guddifachaaf abbeeraa kennite yoo obboleessa keetii kennite yoo abbaa keetii kennite ilma kan kee akaakoo isaa hakaddamu malee haga jiru maaltu gartanii guddifachaa durii sana aadaa fidee dhaala horii kan kee keessaa dhabsiise rabbiin subhaanahu wa ta'ala shari'aa rabbii keessatti yuusiikumullahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hazzil unsayayn allahu akbar yaani ilmaan keessatti dhaamsa isinii dabarsaa dhaamsa rabbii guddaa anatu isinii qoodaatii dhaggeeffadhaa jee rabbiin ati abbaa feetee kennitee abbaa feetee dhowwachuu hin dandeettu ka rabbi kenneef dhowwattee ka rabbiin kenniniif kennuu hin dandeettu rabbiin samaawaati torbanii olii qoode waan dhaalaa kitaaba rabbii gaafadhaa shari'aa gaafadhaa dhaalli gartee waan taphaatii miti waan abbaan fedhe quba kaa'u miti waan jaalallee horii nama dogongorsiisuu miti kanaafuu jajjabaadhaa isiniin jedhaa kanaafuu maal jedha obboleessi keenya na dhowwatanii angaruu jara biratti guddachuu dideetiin rabbi duraanuu na fahamsiise didee maalee maatii keenya galee jedhe na deebisanii dadhabanii dhiisanii jedhe gaafa kaan abbaan kiyya hin du'e neegasii gartee ati duraanuu guddifachaa si kennanii horii asiin qabdu badinaan jedhee obboleeyyan keenya hatta haati tiyyallee hayyee jettee warrumaa wajjin warrummaan qooddatanii gaafa kaan sabbaree anumaa ta'aa jiru haadhattiin na guddifattellee duutee jedhe abbo ajaba rabbiiti kunis bar eegasiin duuteellee nama biroon qabdu obboleessuma keenya hangafaa kaachin na nyaate dhufe asittillee na nyaachuuf horii tana guurratee aniyyee gartee maraadhee jennaan wama xiqqoo tokko waan miilaan irra tarkaanfatan na kennee akkas na godhee je kun shari'aa rabbii keessa hin jirtu martinuu numa beekaatuma lubbuu fi zallama agartee qooda kee yoo addunyaatti dhabde manguddoo fi ulamaatti mattee dhabde aakhiraatti guurratta bakka irra bareedduutti guurratta abshirsiin jedha inshaallah obboleeyyan keellee rabbi sii qajeelche arruma deynii sirraa ofirraa haa baasanii inshaallah akkasuma gartee duuba obboleeyyan keenya nuti gartee duuba musaafira jedha namni kuni mee akkamitti salaata salaannaa afur salaannaa moo lama salaannaa jedha musaafirummaan kun yoo nama karaa deemu taate namni karaa deemu hin galaa aga galutti rakaa lama bichaadha wanni sarratti waajibaa musaafirummaa amma biyya arabaa jiran kana ka callisaniituma ta'anii waggaa lama sadii dalagatan naggadatan kana ammoo ulamaan hin didan musaafirummaani alaamaxiyyi safarija nama gartee karaa safaraarra jiru himalarra jiru malee ka guyyaa akkanaatiin gala jedhee murteeffate taate malee namni kanumatti amas sadii amata afur ameerikaatti yeroo tokko akkas na gaafatan maali kunoo biyya keenya gartee duraanuu silaafuu ittuma gallaa yoo amata 20 fudhatteef yoo 30 fudhattellee waa dalaganneetuma itti gallaa silaafuu maaliif rakaa afur salaannaree salaanni musaafiraa lamuma jedhanii ishee kanaan jedhan ajaba rabbii guddaatii bar namni gariin beekaatuma ofii nafsiyyaa waatti haasoftee jennaan achumaan kutee dabruu fedha akkasii miti dubbiin musaafira jechuun nama galuu deemu nama guyyaa galaa gartanii of duratti eeggataa jiru kana malee namni callisee mana kireeffatee damoozaan amata tokko amata laman taha jechuutti beeku waa musaafiraa miti jumaallee akkasumatti gartee yoo nama afur taatan salaatuu ni dandeettanii insha Allahu ta'ala waajiba rabbiin isinirraa fedhu salaata keessanillee guuttanii salaatuutu isinirra jira jedha obboleettiin teenna tokkollee waan isin jettu namni tokko yoo gartanii sooma keessa warraa bu'an obboleessa dhiiraallee ta'u sooma keessa yoo warraa bu'ani mee akkam godheeti gartee soomana dubbannee dabarsinee jirra yoo beekaa ofirraa harkaan ofirraa baase yookiin jaartii isaatiin taphatee ofirraa baase argitee duuba soomni guyyaa sanii irruma jirtii jenne yoo soomni yoo ammoo gartee utumannin beekin yaadumaan irraa buute yookaan irriba keessa irraa baate homaan qabu soomni isaa nagaadhaa jenne namni dhukkubsatu nyaata nyaadhu jedhanii opporoshiina qaba akkamitti gartanii sooma keessa nyaataa jedhe nyaachuu qabaree dhukkubsataadha nama dhukkubsataa rabbiin guddaan hayyame فإن كنتم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين ربين قداني يو صومنا قباتن قويا غرتي رمضانا يو اسن همالا جراتن اسني ديسي قويا غلطن صومتني يو ركوب ستاتاتنس قويا فيتن صومنتني أبشر هذا ربين قدان واجب موسع جانو لمان واجبنكم بلا في دبو قبا واجب مضيق
كاغرتني كون أقم الصلاة للذكر وقم غرتي الربا كاتي صلاتك يجمتنا صلاة زوري نغين يا ربي قدام يا رما يادة تسن دقت لي يا رما يادة تسن صلاتي صومنا أمه يا كاركارا ديمتن لي قيو مقالتن جد غافا برو لكن أما تقوون در قمامتي شرطي متي يو كدوكم ستلي غافو مفيتنا بافتا يا ربي قدام سبحانه وتعالى واجب موسع وواجب مضيق جانو الأمان أكا نجر أبشر إن شاء الله أكاسو مغرتي دوبا namni tokko yoo gartee halkan ganaa sehee suhuura gartee suhuuratee gabbaa'ellee lafa laalee dukkana itti taatee utumanni ol deebi'ee gartee azaana eegaa jiru gartee suhuuratee taa'ee azaana eegaa jiru aduun itti baate mee malli maali je yoo inni gabbaa'ee laalee lafti halkan itti fakkaattee sa'aatiin qabu azaanan dhagahu homaarraa wallaale homaan qabu soomni isaa nagaa zanni isaa san agartee duuba rabbiin jala deemaaf niyyaa isaa san rabbiin jala deemaafi soomni isaa fayyaa qabdi jedha. Tokko gartee waan jedhu obboleessi keenya yoo saahibtichi kiyyaan hojii waliin hojjedhu haqqi tiyyana dhowwatee adda baanallee jennaan na dide an karaa dandeettiitti qabuun horii san fudhachuu danda'a jedhe karaa nagaadha yoo taate haqa horii kan keetii qofa yoo taate wannatti fudhattu ka isa gartee tuqxee isa waraantee isa ajjeesuun taane karaa nagahaan agartee yoo haqqii kan kee fudhattu taate ka haqqii kee irratti hin daballe taate fudhachuu dandeettaa. maaliif jennaan namni gartanii horii ofii bakka baddetti arge fahuwa ahaqqu bihi jechaatu jira shari'aa keessa isatutti haqa qabaa jedhan garuu dallansuu fi summunii dururruu ofitti dabarsinaan in salphatta ibidda sitti taatii jechuu walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaxili jedha rabbiin guddaan akkasuma gaafiin itti aantu mee akkamitti gartee meeshaa sareen agartanii afaan keessa dhiqna biyyeen torba dhiqaanuun jedhani biyyeen agartee dhiqna moo yoo wayyaa taate hoo akkamoonni sareen tuqxe kun jedha wooma sareen tuqxe maraayyuu akkasuma dhiqan warri gariin meeshaa waatti nyaatanu hadisni gartee idhaa walagal kalbu fi inaa'i ahadikum je meeshaa qofatti khassasamti warra jedhe jira warri garii waan sareen tuqxe maraayyuu jaha dhiqaati torbaffaa biyyee godhaa jedhan alaa kulli haal naman dhibu jaha bisaaniin dhiqxee torbaffaa biyyee godhuun naman dhibu inshaallah. Tokko obboleessi keenya waan jedhu ani haqqii gartee namaan na bira jira haqqii kanallee gartee duuba akkasuma gartee biyyatti malee asitti kennuun danda'u jechuun namichi na biran jiru asumarraa hin deebisaaf moo gaafan biyyatti galen eegaa hagam biyyatti galullee hin beekuu jedha maal haqqii namaa bulteen olii yaadannaan ofirraa baasi karaa hawaalaatiin ergi bakkuma inni jirutti isa barbaadii nama kan keetiin barbaachisi haqqii ofirraa buusi du'aa jiruu rabbi tarkaa qaba subhaanahu wa ta'ala kanaafuu haqqii gartee namaa bulchanii oolchuun dhowwaadha rabbi haqqii namaatis haqqii rabbiitis haqqii ollaatis haqqii haadhaa abbaatis haqqii obboleessa obboleettiitis haqqii gartee ilmaaniitis haqqii warraatis haqqii nafsii teenyaatis warra haqqii hundaa heegee haqarraa qulqullaahee jannatan gammadu rabbiin nu haa godhu haadhaa wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. hojii keellee jabeessi diinii keellee baradhu barakaa rabbi biraa rabbii kan kee kadhadhu diinii kan kee dagatte osoo dunyaaf dhamaatu tahundarraa hin oolle ajalli gahuun ooltu abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana osnee qabu waafannu salaatumaaf soomnille ilmi maleen qajeeltu yoo jarri namaan tolin kasaraan akkan qabdu abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana osnee qabu waafannu abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana osnee qabu waafannu. maasha allah sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo Shek Alii Jimmaa rabbiin sanirraa haa jaalatu barakallahu fiikum rabbiin umrii dheertuu fayya guutuu waliin isinaa badhaasu horaa bulaa deebana. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammallee hin goolabamne qophiin keenya kadhumaa qophii cobsurriiti qophii tan waliin tutti gaarii qabaadhaa. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dimbifamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame nama sunnaatiin katabame cophaa surrii qaxabii hawaasa muslimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa fuullaa jechoota afaanii hin seeyina dhabii cuunfaa sammuuti raadiyoo nuural hudaa irratti isinif dhiyaatti akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e seexaa qabbanaa'e hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e cophaa surrii.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوت سجندا راديو نور الهدى قبي جوا سري أكم نجي فيا الحمد لله نتي برادة هرأ ونير كاسنيف كابنو يبدأ فتنة جتي يبدأ فتنة ونجرنيف دبي تناتو حالا حماتي هونغاجي قبتلي مراسة قبي تنا كاسنيف ليهسن مدرك إسنيف تكو بربادي تلك براتي سببا مصيبات ناتين بلان هدونا كانوا كنا ما درتو دقتشو كينيا قبتين لما فان يكا خنا أكوالا هفتو تكتلانون كينيا دبين تون أكا قرتي نميتو تاستي جرتي دبين سكا قالوا مانا وانا كانوا الفاتو في أمتوتي ربين كينيا سبحانه وتعالى بدي تكالي فكتو جي أيامي قرآن خيستي سكا قالوا ما فكتو جاتشو الأيامي قمتو زنانتون وانا كان فكتوتي ركو يسين نرانجيسو يامتي سرع لقي فاني ولد دجانا قاما قلبي النور دفا ibidda fitnaa kutaa tokkoffaa rasaa samiiraa ibliis nu dhukaasee ibidda fitnaa shayxaanni qabsiisee dhiiraa fi dhalaa keenyaan summii fedhiitiin faalamnee daangaa rabbii cabsuudhaaf onnanne sababaa nuti sagaggaalummaarra bobbaaneef fitnaa hedduu mudanne barbada balaa garayyuu qabsiifamee aaruuf jiru akkamitti arguu dadhabne sababaa musiibaa zinaatiin jireenya keenya jeeqamee nageenyi dhabamee biyyi goolamee maatiin faffaca'ee hawaasni shororkaa'ee jaarsaa fi jaartiin wal amantii dhabanii shakkiidhaan diigaman imaanaan nu jidduu godaante daa'imman lubbuun beeyne sababaa badii tanaatiin yatiimaan addunyaan farda fedhii luugaman qabne yaabbatee gulufsiisaa jira yaa obboleeyyan kiyya gaarii mee musiibaa mudachuu jirru kana dhaabbannee haa xiinxallu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا سججالماتي هندياتنا إسين وان فقطودا كران سججالمادا وهماتي ننجئ نودنينه نتجرو أكيكتشيس رحمن دجنة بلا جالتو في التفنة ربين كنيا سججالماتي أكد ياتشون قمنه نو أكيكتشيس تره نتجرو دنين ربي دنة ركو خيسابه هندن دنيف سات إلمنه boolla fitinaa keessatti mucucaannee kufne maasiyaan cufti fokkottuudha garuu diliin akka zinaa hammaattuu fi ulfaattuu hin jirtu sagaggaalummaan duniyaa fi akhiratti salphina si muddi nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam qabxii jaatan namni zinaarra bobbehe qunnamu nuuf himanii jiran akhiratti rabbiin si dallanu lama qorannaan namatti hammaachuu sadi ibidda azaabaa keessatti gubachuudha duniyaatti immoo nuurri fuularraa si deemuu lama umriin si gabaabbachuu sadaffaan hiyyummaan namarra turuudha sagaggaalummaan dilii gurguddoo keessa lakkaawamti nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam torban galaafattuu ja'anii yakka lakkaawan keessaa takka zinaadha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa sifa mu'mintootaa hogguu nuuf bayaansu suuraa furqaan keessatti qabxiin nuuf lakkaa'e keessaa takka isaanowwan hin sagaggaalle kan jedhu ayatowwan rabbii hedduu keessatti gabroota rabbii warra qaama saalaa isaanii tiifatanii jechuudhaan deddeebisee nuuf ibsa walumaa galattuu qajeelfama qur'aanaa fi hadiisaa irraa wanti hubannu badii tanarraa yoo iftiisine akka milkooynu hamtuu tanarra yoo bobbaane immoo akka hongoynu mee si'a tokko bakka yaanne gahuu maaliif dadhabne jennee ifaa gaafannu baruma baraan salphina maaliif mudanne roorroo hiyyummaa gabrummaa maaliif injifachuu dadhabne mee maalumaaf jijjiirama fiduu hanqanne sababaa biraa hin seenaa waanuma maasiyaa tanarraa iftiisuu dadhabneefi mee gaafii takkaan isin gaafadha namni laafaan miira isaa mo'achuun itti ulfaate adawwii isaa meeshaa waraanaa hidhatte akkamitti injifachuu danda'a namuu nasrii ni barbaada bilisoomuu ni fedha garuu badiin nuti dalagu jirru waan gabrummaa nurra tursiisee nasrii nurraa fageessu daangaa rabbii cabsaa tumsa isaa abdachuun manaama abjuu hiikaan qabne fedhii hawwiin guutame waan tattaaffii hin qabne obboleeyyan kiyya kabajamoo badiin tun maaliif babal'achuu dandeesse musiibaan tun maaliif nu yaachisuu dhabde fitinaa tana keessaa bahuudhaaf maal gochuu qabna ibidda fitinaa shidamaa jiru kana mee maaliin dhaamsina deebisaa inshaa Allah torbaan waliif himna waan nu dhageeffattaniif isin galatoonfanna
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo musiibaan zinaa hangam takka akka taate caqasnanii jirtan mee qabxii takka qofa isiniitti doo barbaade imaam shaafiin rahimahullah akkana nuun ja'a hadiisaa fi quraana bu'uura godhachuudhaan akkas jechuudhaan imaam shaafiin nuuf dhaama zinaan mugoota takkaahuu deeyniidhaa ja'a egaa akkuma beektan ilmi namaa tokko yoo liqeeffate liqii san kafaluun dirqama inumaa yeroo ammaan tana liqii yeroo fudhatan dachaa godhanii faa kafaluutu jiraa'u garuu liqii dachaa godhanii kafaluun ni jirti jechaan jiru beekaa haaluma namaatiin ibsuu barbaade malee egaa sagaggaalummaa fi deeyinii maaltu wal qabsiisee yoo jettan akka xiinxalee imaam shaafiitti fakkeenyaaf ilmi namaa tokko yoo obboleettii namaa irratti sagaggaalummaa dalage obboleettii isaa irratti ni dalagamti yoo inni haadha namaa irratti dalage haadha isaa irratti wanti kun nima raawwata jechuun waan facaafatan hammatanii jechuu gabaabumaan inumaa imaam shaafiin akka jiru yoo feete diinqaa kee keessa jiraadhu feetu hagallee jiraadhu osoo ati mana kee keessa jirtu gola kee keessatti wanti hamtuun kun nima raawwattii ija yoo ati iftiisuu baattee yoo ati ilmaan namaarraa if eeguu baatte jechuu kanaaf jecha tokkoon keenya wanti kun akka nurratti raawwatu yookiin maatii keenya irratti akka dalagamu hin barbaadnu kanaaf waan nurratti akka hojjetamu hin feene namarratti yoo maaliif yaadna dubbii tana gaafa fadhii teenya to'achuu dadhabnu yoo if dura qabne hanga takka miira keenya gaccabsuu ni dandeenya jeetii yaada rabbiin nuuf haa laaffisu ammoo akka gaariitti yaaduu fi irraa wal dhorkuun barbaachisaadha torbaan inshaallah kutaa lammaffaa kurfii tanaa qabannee dhiyaanna waan nu caqastaniif isin galatoomfanna hangasuu nagaa fayyaan nu tura والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كخيم بين يا ربي قدرة بين يا ربي عفاني ملك قلبي وأمني مسيح جتو تنافل كيفني عفاني ملك قلبي انتون أمني مسيح جتو تنافل كيفني لبوتي يلي مهاجون ديني كخيم بين يا ربي قدرة بين يا ربي عفاني ملك قلبي وان أمني أجاج قويتا تنافر رواني عفاني ملك قلبي انتون أمني أجاج قويتا أنقوتون دنديني إيمانا دين دتيف سامين ديداني بادتشو هندندينيو فكاتاني وهم داون ربي كوفا صداتني نور ما نادم برافوني لفقني نسين دارن إسان قدري رحمن بيكن نسين دارن إسان قدري رحمن بيكن دغنغارا بكاكي بشامبركي غررتي قرآني سلابوئي ركيتها صدى ربي بكيائي ركيتها صدى ربي بكيائي قديناك حقيقة دان سلام بكي دلي قدو تكون دراي فيكي من عجيسي قلبي يا غوغوغي من عجيسي قلبي يا غوغوغي بكر كتين حقوسا قال كوكوفا قتن تاري دادا بخولفا يا ربنا الكون دوغا سمكوفا يا ربي خو الكون دوغا سمكوفا يا ربي نتيسي أتي يا الله نتيسي أتي ستي ليسي ستي هيسي ركوتو أني يا ربي نتيسي أتي يا الله نتيسي أتي
itti dheeyse sitti heeyse rakkootu ani sitti dheeyse sitti heeyse rakkootu ani akakhim beene yaa rabbi kuduratin beene yaa rabbi afani male qalbi waan amanne ما شاء الله وبريس كين مجاهدين في قبيستوتا قبي جبسوني ربي نسان راها جالتو قبي بريدو برمس كدا قبدونو في إيستن بارك الله فيكم هرا بولا ديبانا إيغان كفجم توت رجي فتوت كينا فدي ربي تنسكن تكين كقويادا أسر رقونا بفتيم نامي سنكيسو ميساتور نعباس من الإسلام كتا تكنيكا ولين تاون سيولين تور شيكين كفجمو في جالتمو شيك علي جمmaa في قبيستون جبسوري ربي نسان راها جالتو أكسمس رجي فتون كينا اللي وان هجمان ولين ترتانيف هدو سنغلتون فن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حق سكنت تانتو ولد ديبنوت نغرب بكيس نوجرادا جلوك أناني كيس كبدا ملكي دنيا آخرة أرغدا إسان شفتي هرابولا ديبانا والسلام عليكم ورحمة الله